wanti yeroo ammaa deemaa jiru waa hir'echaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkuma argitanu kan nuti irratti hojjennu guddeessa waa yerooti. Waa yeroo keessaa amma fakkeenyaaf akka yeroo ammaatti wanti yeroo ammaa deemaa jiru waa hir'echaati. Hir'echa jechuun inni waan aadaa yoo ta'us gam tokkoon amantaa islaamummaatiin wal tuqa. Islaamummaan kan inni ajaju Rabbiin qofa gabbaruudha. Kan of gargaarsifatanus, kan waatti maganfatanus, kan waatti kennatanus, waatti hirkifatanus Rabbumaan qofa jechuudha. Garuu dhaqanii bishaan adda addaa yookaan immoo bara yeroo hamma bara 2018tti waa kennannaa, bara darbe maal goona, bishaan akkasii inni bishaan sanatti kennannaa, bishaan sanatti waaqeffannaa. Waan akkasii kun hundi isaatu maaliif? Waan shirkii irraayi jechuudha. Islaamummaa keenya ta'aa yoomii kan hadhaa miti duraa kaasneetti ciqamaa jiru nu jalaa balleessa. Kanaaf wanni islaamarra jiru waan deemaa dhaqee shirkii isarratti ta'u hundarraayyuu eeggachuu. Kun amma shirkii kan inni ta'een namni tokko gaafa dhaqee bishaan waammatu yookaan bara waammatu kun shirkiidha. Akkuma Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam dubbatan namni tokko baratti waa hirkisuu hin qabu. Baratu balleessi jechuus hin qabu, baratti tolchees hin qabu. Maal jechuu qabaa? Rabbi tolchee jechuudha. Ilmi namaa azaana godhee jedha Rabbiin. Maal azaan Rabbiin godhe jennaan? Yasubbu dahra wa ana dahru jedha Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ilmi namaa bara arrabsaa, ani immoo Rabbi baraati, bara arrabsuun ana azaa gochuudha jedhe. Kana waan ta'eefi barri waan waatti kennatanus miti, waan arrabsanus miti. Bishaanis kan waatti kennatanus miti, waan arrabsanus miti. Hundisiitu maali? Uumamtuu akka keenyaati. Wanni inni nuuf gochuu danda'u hin jiru. Namni qalbii isaa keessatti bishaan kun waa fayyisa, bara tolcha, bara rabbasha, bara maal godha jechuu yaadee dhaqee itti hirreeffatee waan akkasiitiin yaada isaarraa kana oofe jechuudha. Shirkii guddaa hojjetee jedhama. Kan waan tokko jijjiiruu danda'u, waa uumuus, balleessuus, tolchuus, fayyisuus, ajjeesuus, dhukkubsuus danda'u Rabbiin qofaa jechuudha. Kanaaf waan guyyaa keessaa nu waswaasu duukaa ooluu hin qabnu nuti uummanni muslimaa gama islaamummaa keenyaatiin kana eeggachuu qabnaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.